qabriin abbaa Jifaar immoo kunoo bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a akkana fakkaata. ربي خيا يا رحمن خنهدا دمارنا آنو نوفتولي غافا غلخانو هنقولا غم خيدتا Abbaa Jifaar inni beekamaan haadhaaf abbaan baasaniif maal jechuudha? Muhammad ibnu Daawud jechuudha. Almukannaa bee Abbaa Jifaariin immoo maqaan isaanii kan beekamanu. Almutawwaffaa sanata barri isaanitti du'an immoo sanata masjiidni Abbaa Jifaar kan Itoophiyaa keessatti sadarkaa lammaffaadhaaf ijaarame kun kana fakkaata. Haala kanaan as addafamee bareeffamuu jira jechuudha. Kana fakkaata hundi keessan inshallah keessoo isaallee bal'inaan kan isin agarsiifnu ta'a. Nu wajji turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya guyyaa irraan tanaa bakki nuti itti argamnu bakka masjida 40 Jimmaa Abbaa Jifaar jireenin jechuudha. Masjida 40 bakka masjida Itoophiyaa keessaa masjida sadarkaa lammaffaa biyya Najjaashii masjida Najjaashii aansee masjidni kun masjida sadarkaa lammaffaa Jimmaan keessatti ijaaramedha. Isa isin daawwachiisna achumaanis akkasuma qabrii Abbaa Jifaar kan isin daawwachiifnu ta'a. Nu wajjin turtii gaarii. Masjidni 40 kanan isin agarsiisaa ture masjidni Abbaa Jifaar kan Itoophiyaa keessatti sadarkaa lammaffaadhaaf ijaarame kun kana fakkaata. Haala kanaan as addafamee bareeffamuu jira. Kana caalaa keessoo isaa gagana sichi bareeffamee fataa godhamee gaafa bareeffamee jedhee gaa kan isin biraan geenyu ta'a. Masjidni kun masjida Jimmaan keessaa odoon taane akka Itoophiyaatti sadarkaa lammaffaadha. Haala kanaan as addafamee bareeffamuu jira jechuudha. Kana fakkaata hundi keessan inshallah keessoo isaallee bal'inaan kan isin agarsiifnu ta'a. Nu wajji turtii gaarii. Egaa kuni kunoo barandaa masjidichaati. Haala kana fakkaata masjidichi kun haala kanaan bareeffamuudhaatitti jira jechuudha. Masjidni Abbaa Jifaar yookaan masjidni 40dha. Haala kanaan bareeffamuutti jira hundi keessanuu gaa haga xumura sagantaa keenyaatti haga nu hordoftanu isinaaf. Aywa masjidni 40 kanan isin agarsiisaa ture masjidni Abbaa Jifaar kan Itoophiyaa keessatti sadarkaa lammaffaadhaaf ijaarame kun kana fakkaata. Haala kanaan as addafamee bareeffamuu jira. Kana caalaa keessoo isaa gagana sichi bareeffamee fataa godhamee gaafa bareeffamee jedhee gaa kan isin biraan geenyu ta'a. Masjidni kun masjida Jimmaan keessaa odoon taane akka Itoophiyaatti sadarkaa lammaffaadha. Haala kanaan as addafamee bareeffamuu jira jechuudha. Kana fakkaata hundi keessan inshallah keessoo isaallee bal'inaan kan isin agarsiifnu ta'a. Nu wajji turtii gaarii. Amma immoo hordoftoota keenyaa akkuma masjida 40 isin agarsiisne kaane bakki nuti itti argamnu bakka qabrii Abbaa Jifaarii fi firoottan Abbaa Jifaar kan isin arguu jirtan kun as keessatti firoottan Abbaa Jifaarii fi Abbaa Jifaar qofaadhaatiitu as keessatti awwaalama jechuudha. Qabriin Abbaa Jifaaris kun bira ga'uu keera kan isin agarsiisu ta'a. Obsaan nu wajji tura. Qabrii as keessatti argitan kun kan Abbaa Jifaarii fi kan firoottan isaanii qofadha jechuudha. Namni biraa fidee normaaliin dhufee asitti kan awwaalamu yookaan qabaramu miti. Firoottan isaanii gize du'an bakka adda addaarra dhufanii booda kanatti kan awwaalamanudha. Bakki kun masjida 40 jechuudha. Masjidni kun gubbaatti akkuma ammas agarsiisne kaanii haala ammaarra jira. Kanarra bal'inaan viidiyoo waraabuuf ammoo nuuf hayyamamaa miti. Hayyamamaa waan hin taaneef jechuudha. Kun asumaanuu qabrii Abbaa Jifaar bira geenye jirra. Qabriin Abbaa Jifaar kun dheeraa kana jechuudha. Kun asii kaheetti hanga asiitti kan inni dheeratu mitiraa 4 moo maal jechuudha. Kun maqaan isaaniis akkanatti irratti barraa'ee jira. Akkana jechuudha. Subhanallah. Haazaa qabru akkas jedhee gaa kun akkasitti irratti barraa'ee jira. Kun kan Abbaa Jifaarii jechuudha. Kunis immoo akkasuma hundi isaatu irratti barraa'ee jira. Kan diggitti isaanis bukkeedhuma kanaatiin jira. Haaluma kanaan qabriin baay'ee hedduu ta'etu as keessatti jijjira jechuudha. Hundi kunuu kan gariin kan haadha isaanii kana kayyoo akkasuma kafirootaniitii fi hundi nu as keessatti haala kanaan qabriin as keessatti awwaalamee jira. Qabriin isin arguu jirtan kun hundi isaatu kan isaaniitii fi kan firoottan isaaniitii haala kanaan as keessatti bootaan kun bootaan isaan itti awwaalamanidha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya akkuma beekamu bakki amma nu jirru akkuma isinitti himnee turre bootaa qabrii Abbaa Jifaarii. Qabriin Abbaa Jifaaris immoo kunoo bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a akkana fakkaata. Kunoo qabrii kanarratti haala kanaan kaameramaan as kadhu haala kanaan asirratti barreeffamee jira. Bootaa qabrii kanarratti akkana jedha. Hin mul'ata miti as kadhu inshallah. Subhanallah hadha qabrul marhuumu
الراجي عفو ربي القيوم السلطان محمد ابن داود المكنى بأبا جفار جتشورا مكان أبا جفار إني بكمان هذا فبان باسنيف مال جتشورا محمد ابن داود جتشورا المكنى بأبا جفار إني مو مكان ثاني كان بكمانو المتوفى سنتها بري سنة تدواني مو سنتها هجرة را كم تكف بسديف شنتمي سديتي لكن سان دواني هرجع هجراني كم تكف دبا فري فافرتمي تربة جرا غراغرما وقا ميقاتي سنو نبيك تنجتشا قبرين ثاني هلا كان كنو بلين ساعتي كي haga asitti kan inni dheeratee mul'atu haaluma kanaan qabroonni naannoo kanatti argaman hundi isaaniitu ka gara kanaa hundi isaatu kan jiru kun jechuudha kan abbaa jifaarii fi ka alii isaaniiti kanama kan jechuudha gaa kunoo akaakayyuu isaaniillee kan ijoollee isaaniillee as keessatti kan inni argamudha jechuudha. Haala kanaan daawwii keenya guyyaa har'aan sana qabrii abbaa jifaarii isin daawwachiisne kana fakkaata. Akkasuma gama gubbaa kanaan immoo kan nuti jiru kan isin agarsiisne turre masjiida 40 masjiida abbaan jifaarii itti salaataa turanidha jechuudha. Kana fakkaata bootaa seena qabeettii dachee Jimmaa akkasuma bootaa daawwachuudhaafis namatti tolu. Bootaa seena qabeettiitti kan nuti argamnu. Bootaa kana hundi namaatu dhufee daawwachuudhaaf ni hawwa. Har'a kanaaf bootaa kana dhufnee isin daawwachiisne isinis waan wajji turtaniif galatooma isiniin jenna. Kunis masjiida 40ti. Sagantaan keenya guyyaa har'aan sana kana fakkaata. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.